gurfaawwanni hoteela isitti lakkoofsa isiin galtullee beeknaa dhaqnee itti agarsiifne akkamitti beeytan jedhee nu gadhiisuu didee. Daayimandii badhaafamuu jechuun waan akkaan nama boonsu takka. Eerpoortii keessatti kennamee fi asii fudhatee deema. Aboo deemanii hawaashii miti. Addunyaa faayinaansii jijjiiramaa deemu keessatti filannoon keessan hundi furmaata diinagdee duudhaa keessaniin wal simatu barbaada. Duudhaa keessan bu'uureffatee of eeggannoo ciminaan kan hojjetame maallaqa keessan amantii keessaniin kan wal simsiisu tajaajila amansiisaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Akka biyya keenyatti yeroo jalqabaaf waaleetii dijitaalawaa fi faayinaansii Halaal Pay baankii Hijiraa irraa iddoo dalagaa keessan irraa osoo hin sochoone tajaajila baankii kamiifuu kan fayyadu appilikeeshin Halaal Pay buufachuudhaan bittaa fi gurgurtaa keessan hammayyeessaa. Akkasumas hanga halkan sa'aatii 3tti kan isin tajaajilan karaa bakka bu'oota keenya isinitti dhihoo jiran goruudhaan maallaqa baasii fi galii gochuu ni dandeessu. Maal kana qofaree faayinaansiingii muraabahaa Halaal Pay itti fayyadamuun qabsiisa tokko alatti abjuu keessan dhugoomsaa. Halaal Pay Play Store yookiin App Store irraa buufachuudhaan daandii halaalatti harrooma makamaa. Halaal Pay Baankii Hijiraa imala gara egalee ifatti. Egaa daawwattoota keenya amma kan irratti argamnu yeroo keessummaa keenya sa'aa keessummaa keenya Simboo guyyaa har'aati. Guyyaa har'aa keessummaan keenya guyyaa har'aa eenyu ta'a waan maalii irratti dubbanna akkuma beekamu sagantaa keessummaa keenya Simboo torban isin bira gahuun keessummoota hojii ogummaa garaagaraa irratti argaman asitti affeerree ogummaa isaanii muuxannoo isaanii kan isin biraan geenu ta'a. Har'a ammoo nama muuxannoo addaa qabu takka asitti affeerannee jirra. Walbarnoota kan isaan waliin goonee turtii isaan waliin taasisuun ta'a gadhuun sagantaa keenyaatti waliin turan affeerraa kenna. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Akkam nagaa jirtu? Nagaa akkam. Anaan wal barannee jirra. Mee daawwattoota keenya wal barannee sagantaa Simboo keenya miidhagaa fi barsiisaa ta'e achumatti seenna jechuudha. Ayyee Feesal Maammanaan jedhanii teekinooloojii irratti ni jedhee jira jechuudha. Hojii teekinooloojii irra jira. Hojii teekinooloojiitti. Ogeessi keenya yookaan immoo keessummaan keenya kan har'aa nama hojii teekinooloojii irratti waa'ee sooftiweerii irratti ogummaa qabuu fi hojjetaa jiru waliin kan turtii taasifnu jechuudha. Mee egaa maqaa wal barannee hojii ammoo adeemsuma keessa hojii maalii akka hojjetaa turte amma maal irratti hojjetaa akka jirtu waan akkas akkasiisaniini kan suutaan wal gaafataa deemnu ta'a. Sirna hajjii baraanaa keessatti hojii wahii gahee wahii akka qabdu hin beeka. Gaheen suni maal ture? Gaheen kee suni sirna hajjii bara kanaa irratti. Ayyee galatooma gaafii bareeda. Hajjii bara kanaa bichaa osoo hin ta'in hajjii waggaa yeroo arfaffaa kennaaf dalagne jijjiirama majlisni eega dhufee booda teekinooloojiidhaan hojjetamuu qabaa kan jedhu yeroo adda addaatti hojjaa jirratti wanni adda addaa dhiyeessaa turan komii adda addaatu jira. Waggoota afran darban dura yoo yaadattan jechuudha. Komii inni guddaan tokko namni iddoo jirurraa dhufee qarqara biyyootii adda irraa jechuudha. Fakkeenyaaf Jimmarraa, Beenishaangul Gumuz irraa, Maqal irraa, Caafii Baalee irraa, Jigjigaa irraa dhufee namni as majlisa federaalaatti galmee gaggeessaa ture. Yeroon galmee ammoo haalli mijataan hin turre namni tiraanspoortii adda addaatiif hannaaf akkasuma ammoo asitti mana siree qabachuudhaan baasii adda addaa ture. Tajaajilli si'aayaan kennamaan ture jechuudha. Waggaa afran durarraa eegalee iddoo jirutti naannoo jirutti namni galmaaha. Achitti galmaahee booda iddoo jirutti baankii barbaadetti kafala. Siistemaatikaalii jechuun haasa'aa jiru kun. Karaa siistemaatiin hin galmaaha qaamaan dhufuun irraan eegamu. Dokumentiin isaa karaa siistemaatiin ergamee wanni barbaachisaan hunduu qophaa'aaf jechuudha. Viizaa jettanii tikeetiin ittiin deeman yookaan ammoo sanadni gabaabumatti sanadni karaa biyya alaa deemuuf nama gargaaru hundinuu qopheeffamee fi iddoo inni jiru sanitti kennamaaf jechuudha. Kanaafiyyuu nam tokko iddoo jiru sanii osoo hin sotso'in sirna hajjii guutuun galmaaha jechuudha. Sirna hajjii xumuratee dokumentii isa barbaachisu xumuratee gara biyya alaa deemuuf qofa gaafa imalaa qofa Finfinnee dhufa. Karaa Finfinnee dhufa jechuudha. Duraan nama fakkeenyaaf xarafa Harargee irraa asiin ammoo Ilurraa yookaan ammoo Beenishaangul irraa dhufee hajjii galmaa'uu yoo barbaade yookaan marraa 3-4 karaa kan deddeebi'a. Wanni sun hin jiru jechuudha. Hin jiru. Kun ammoo baasii guddaa hojjaa jirraa hir'isee jira jechuudha. Yeroo adda addaa keessatti seenaan himamu
namni galmeef as dhufee osoo mana siree kafalu nyaata osoo alaa nyaatu tiraanispoortiin osoo deddeebi'u iddoo mana sireetii fi majlisa jidduu jechuudha galmeedhaaf kafaluudhaaf jidduu kana keessa osoo deddeebi'u birrii harkaa fixatee yeroo itti nama kadhatu turaa jedhame. Kun immoo wanni qabatamaati seenaa miti waan qabatamaadha. Wanni kun marti hujjaaja irraa hafee hujjaajni amma iddoo jiru sanitti yoo guddate waan kiiloomeetira muraasaa waa yookaan ammoo baasii muraasaa deemee jechuudha. Yoo fa'a naannoo baadiyyaa jiraate karaa magaalaa itti kaluu dhufee galmaa qofa jechuudha. Caafii biyyaa irraa ka'anii wanni akkanaan jiru yoo xiqqaate iddoo 31tti galmeen gaggeeffamaa jira sa'aatii ammaa kanatti. Kun immoo qorannoodhaan namni yeroo baay'een eessa jira ka jedhu laalamee iddoo giddu galeeffatamu irratti namni itti baay'atu immoo akkasumatti wanni baay'isan jechuudha. Akkasi iddoo atleast bakka baadiyyaallee yoo ta'e iddoo isaan bittaa fi gurgurtaadhaaf karaa magaalaa gabaadhaaf deeman iddoo isaanitti kalutti haalli mijatee fi jechuudha. Kanuma wal qabachuudhaan sirna hajjii bara kanaa irratti Itoophiyaan badhaafamtuu daayimandiiti. Warqee bira tartee meetii bira tartee daayimandii badhaafamte. San keessattis gaheen keessanii ni jira jechuudha. Warroonni information kana quba hin qabne maybe asumarraa akka quba qabaatan Itoophiyaan sirna hajjii bara kanaa keessatti warra hajjii bifa gaariin hujjaajota bifa gaariin tajaajilan jedhamtee mootummaa Saa'udiirra daayimandii badhaafamte. Hajjiiwwan amma dura yoo xiqqaate hajjii gara 4 tajaajila hujjaajota irratti akka hirmaattee nu himteerta. Barana daayimandii argattanii hin badhaafamtan jechuun waan gaarii dalaydanii jabaadhaa itti fufaa akkanumatti jedhantanii badhaafamtan. Tarii yeroon ammoo hujjaajota sirrii miti tajaajilli keessan gahaa miti jedhaniitiin isin adaban jira? Ni jira. Ifa gochuudhaaf jalqaba irratti bara kana alhamdulillah baga gammaddan jechuu barbaada jalqaba nama hundaaniyyuu muslimni hundinuu waan guddaadha. Waggootii muraasa dura yaa'u seenaa waggootii muraasa duraati. Hujjaajni keenya rakkina guddaa keessa ture akka malli rakkataa ture majlisa yeroon itti kasasaa ture jira namni biyya keessatti miidiyaa irratti illee waan argaa turre waan ta'eef jechuudha. Amma ammoo yeroo ammaa kanatti gammachuu hujjaaja bira dabarree istaandardii biyya alaa keette jechuudha. Istaandardii Saawudii keette. Saawudiin nama miiliyoona kana hunda keessummeessuudhaaf akka nama tajaajila tokko keewwanni godhutti istaandardii baasan. Yeroo adda addaatti sarvisii fooyyessuudhaaf jijjiiraa deeman isaanillee waan bara kana itti ulfaate poolisii itti baasanii istaandardii itti baasanii karaa teekinooloojiitiin haa ta'u karaa adiministireeshiniitiin haa ta'u yeroo adda addaatti seera jijjiiraa wanni kana hordofan. Istaandardii kana yeroo jalqaba isaan godhan keessaa bara kana maa inni galmee dursanii eegalanii dursanii xumuruudha. Ka jalqabaa jechuudha. Bara kana nama biyya keenya keessa seenu dursinee beekuu qabna jedhan. Osoo Ramadaan hin dhumin akka dhaabnu nutti himame jechuudha. Ji'oota hafan lamaan sanniin qophii adda addaa xumuruudhaaf itti fayyadamuudhaaf jechuu isaan. Bara kana majlisni yeroodhaan eegalee akkuma beekamu yeroodhaan xumureera. Kuni ulaagaa isaan ittiin ilaalan keessaa isa tokko jechuudha. Inni lammaffaa erga kana godhanii booda waan adda addaa gaafatanii riippoortii adda addaa gaafatanii istaandardii adda addaa isaan kaayan irratti fakkeenyaaf bara kana nam hundi isaa tajaajila fayyaa marmaraa osoo hin godhin deemuu hin qabu ka jedhu murteessan. Majlisni haala ajaa'ibaatiin yeroo barbaadame san keessatti borosos godhee waan kana xumuree jira jechuudha. Deemee meedikaalaa wajjin ta'uudhaan. Kunillee ulaagaa keenya ka dabalee keessaa tokko. Inni biraa ammoo kominikeeshiniin jidduu majlisa keenyaatii fi hooggantoota keenyaatii fi kaampaanii achii jidduu jiru yookaan ammoo wizaaraa jidduu jiru gaarii ta'uu wajjin. Gaafii gaafatamuu qabu gaafii gaafatuudhaan. Waan deebii ta'uu qabu deebisuudhaan fudhatuudhaan walii kennuudhaan hin jira. Isaan waan baay'ee barbaadan of course waan hagana kana keessummeessuudhaaf riippoortiin bifa barbaadamu saniin qophaa'ee kennamuu danda'ee jira jechuudha. Inni hundi siistamarra jira maal jedha. Kunillee evalueeshinii keenya keessaa isa tokko. Inni biraa ammoo haala argamee hin beekneen kana dura nusuk kaardii waan jedhamutu jira. Namni hajjii godhu hundinuu nusuk kaardii qabaachuu qaba. Nusuk kaardiin kana dura isii kana asirratti fannifatan kana isa san jechuudha. Nama hayyama qabu adda baasuudhaaf warri achi ka fayyadamu akkuma isiniin jedhe yeroo adda addaatti istaandardii adda addaa jijjiiran. Kun amma waggaa lama dura akkas hin turre. Yeroo as gabaabaa as ka dhufe jechuudha. Waggootii lamaan kana ka isaan seeraan hojiirra oolchan. Nusuk kaardii jennu kana jechuudha. Namni nusuk kaardii hin qabne hajjii godhuu hin danda'u jedhanii murteessanii. Inni kun duraan yookaan Madiinatti yookaan Makkatti kennama. Hujjaajni keenya osoo hin argatin wal jala taree yookaan ammoo osoo
piriinti hin ta'in wal jala taree harama akkan seennu hunda dhooggamee jira. Fakkeenyaaf waggaa dabre namni deemee ni yaadata akka harama hin seenne dhooggaman. Namni waan kana hin qabne harama seenee umraa gochuu hin danda'u. Umraa gochuu dadhaburraa kaka'e ihraama godhate baafachuu dadhabe namni. Amma hajjattamattuu namni baay'een niyyatee deemee silaa umraa godhee baafatu ka qabu sababa kaardii san dhabuutiin namni guyyaa 3 ihraama wajjin ture jira. Isa bichaa miti yaa ingidii namni wanni san dhaqe sirriitti dharraa qaba. Adallam guyyaa takka buluu miti sa'aatii takka obsanii harama irraa taa'uun nama dhiba. Yeroo ID'n qabdu jedhuun namni hajjiyyuu bakka ana dhoggan jedhee cinqama jechuudha. Inni duraan akkasitti achitti Makkatti yookaan Madiinatti cinqaa kana argu bara kana dhufanii asitti Itoophiyaatti kennameef guutuu hujjaajaati jechuudha. Osoo asiin beehin. Kaampaaniin qabatee dhufee as eerpoortii keessatti kennameef asii fudhatee deema. Kun immoo sadarkaa kenna haala ajaa'ibaatiin ol kaase jechuudha. Ogeessa teekinooloojii ta'uu kee waliin ogummaan kee waa'ee teekinooloojii irratti ta'uu waliin mee sirni hajjii bara kanaa itti fayyadama teekinooloojii irratti kan deeggaramedha akka argaa turetti mee kanneen irratti akkamitti itti fayyadamni isaa akkam ture maaltu dhihaatee maaltu qophaa'ee maaltu fooyyee waan itti fayyadama teekinooloojii irratti. Gabaabumatti kun waan teekinooloojii wal qabatu galmi irraa kaasee haga hujjaajni biyya keessatti deebi'utti hujjaajni keenya teekinooloojiidhaan hoogganama jechuudha. Galmi irraa kaafnee piroosesii hedduu jira. Eega galmee godhee booda namni viizaa bu'aa fi ni kafalaa iskeejuulii bararaattu bahaa. Iskeejuulii bararaa bichaa osoo hin ta'in guruup 45 jedhanii akkaataa yeroo itti pileen irraa bu'ee namni baasa kamii yaabbachuu qaba ka jedhu asumaa hojjetamee kennamee fi ni beeka kana hunda jechuudha hujjaajni kenna. Yeroo kara Makkaa dhufu hoteela kam qubadha ka jedhu ni beekaa. Hoteela irratti wanni adda addaa teekinooloojii adda addaa impilimentii gochuu yaallee jirra. Namni mattaawaqaa ofiitiin akka qulfii banatu kunneen illee miidiyaa irratti yoo agartan waan dalagame keessaa isa tokko. Inni ammoo GPS fi wanni wal qabsiisuudhaan sochii hujjaajota kennaa karaa dhedheeraa isaan yeroo godhan kan hunda hordofaa turre. Naannoo haramaatti sochii jiru sochii hujjaajaa hordofaa turre karaa teekinooloojiitiin jechuudha. Kunneen istaandardii kenna waan kafa godhe keessaa tokko. Inni biraa immoo iddoo duraan itti komataman iddoo mina jedhamtu irratti mashaayira keessatti isa kanallee haala teekinooloojiitiin fayyadamnee namni iddoo kam qubachuu qaba ka jedhu karaa teekinooloojiitiin ni beekaa jechuudha. Kasanirraa hafe Itoophiyaan Eerlaayinsii fi Saawudii Eerlaayinsii wajjin illee siistamoota walitti hidhuudhaan nama kamtu bararee kamtu hin barareenii ka jedhu nama cheek godhee fi nama cheek in hin godhin illee adda beekama jechuudha. Kuni tarkaanfilee adda addaa tarkaanfii sirreeffama akka fudhannuuf nu gargaaraa jechuudha. Kanarraa kaafe teekinooloojii kana hunda waa'ee isaa hunda mana taa'ee ilaaluu danda'a hujjaajni. Information mana taa'ee osoo asii hin bahin yoom deema baasa kam yaabbata. Baasa Saawudii yoo gahe baasa kam yaabbata. Gana gaafa baasa Saawudii gahe inni yaabbatu gaafa Saawudii gahe hoteela kam qubata mina gaafa dhaqee iddoo kam qubadha ka jedhu iddoo isa barbaachisu hunda osoo Itoophiyaan bahin beekuu danda'a jechuudha. Hajjiiwwan amma dura dabran keessatti uummata irraa komiin hedduu dhagahamaa ture hujjaaja irraa jechuudha. Akkuma atiitti harama irraa dhooggamuu iddoon ciisichaa mijataa ta'uu dhabuu hoteela egaa achi gahan ganaa hoteela barbaadamuu fi waan akkasii sanniintu komiin hedduu hawaasa irraa ka'aa ture. Garuu bara kana Itoophiyaa ta'anii hoteela ganaa dhaqanii bulanii fi minaatti iddoo bulan beekuun dhugumatti fooyyeen akka jiru mul'isaa jechuudha. Warroonni waan kana godhanii fi warroonni waan kana godhan hundi isaanii itti gaafatamaa hajjii fi umraa Dr. Muhammad Salih dabalatee jechuudha. Waan jabduu takka hojjetanii waan biyya teenya boonsu Itoophiyaa bakka bu'anii mootummaa Saa'udii irraa daayimandii badhaafamu jechuun waan akkaan nama boonsu takka. Itti aansuudhaan hujjaajonni baay'inni fakkeenyaa fi akkaataa baay'inaatiin kootaan Itoophiyaa meeqa kennama ture Itoophiyaadhaa fi kan Saa'udii irraa kennamu hajjiidhaaf. Baran ammoo nama meeqatu deeme hajjii sirna hajjiitiif Itoophiyaarraa? Istaandardii baay'ina namoota kennuudhaaf Saawudiin waan adda addaa ilaaltee kenniti. Fakkeenyaaf walitti dhufeenya biyyoota lamaan jidduu jiru baay'ina musliimoota biyya san keessa jiru fi waan adda addaa jira kan isaan kiraateriyaa kaayan. Kana Itoophiyaan gaafattee osoo hin ta'in istaandardii ofii ilaalanii isaan baasaniin jechuudha.
Istaandardiin kun bara kana 40 wayii akkanan ta'a. Dandeettii nama 40 wayii oofuu hin qabne. 40 wayii. Bara kana namni deemee nama 5,000 fi naannoo 600 wayiiti naannoo kanniini. 5,600 fi 13 hajjii oofne jennee yeroo jennu kanaa olillee oofuu ni dandeenya jechuudha. Fuuldura irratti nama 40,000 Itoophiyaan haa deemtu jedhamee kennamu keessaa namni 5,000 deemu jechuun lakkoofsaan xiqqaa na fakkaata. Lakkoofsichi xiqqaadha. Haala qabatamaa jiru wajjin wal qabatee lakkoofsi kun hir'achuu danda'eera. Kun immoo irratti hojjetamee awarenessiin adda addaa hubannoon kenname yoo jedhe fuulduratti namni baay'inaan deemuu danda'a jedhamee yaadama. Maybe kunuunsi yookaan ammoo tajaajilli hujjaajotaaf bara kana godhame hujjaajoonni waggaa dhufu namoonni hajjiidhaaf sirna hajjii gochuudhaaf imalanii ni dabala jennee abdanna jechuun kunuunsi godhame kuni hamileen amma jiru kuni hujjaajota yookaan ammoo namoonni hajji akka godhaniif hamilee hin ta'aaf jedhee yaada. Itti aansuudhaan Feesal nama teeknooloojiiti. Wanni waa'ee hajjii irratti kaasneef ammoo sirna hajjii bara kanaa keessatti gama teeknooloojiitiin gahee guddaa taphataa akka bahe waan beekuuf san irraa hakaafamuu barbaade. Feesal ammoo nama musliimoota Itoophiyaa tajaajiluu gama majlisaatiin kana keessatti gama filannoo majlisaa yeroo dabree keessattis hanga tokko gahee qaba. Mee waan sanniin kaasnee ammoo gara teeknooloojii gara dhuunfaatti achi deebina. Gama filannoo san irraa waan nu kaastu qabdaa? Bareeda. Carroomuudha musliima tajaajiluun nam tokko beekumsa isaatiin waan barateen deebi'ee hawaasa yoo tajaajile wanniin guddaan sani jechuudha. Galmi guddaan waan barataniin hawaasa tajaajiluu waan tokko ta'ee hawaasa musliimaa tajaajiluun irraan ammoo dabree akka tasaa ta'ee hujjaajallee tajaajilee jira jechuudha. Duyuuf Rahmaan keessumaa Rabbii warra jedhamu jechuudha. Kana wal qabatee filannoo bara dabree irratti illee teeknooloojii implementii goone hooggantoonni majlisaa amma jiran hooggantoota viizhinarii kan jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif jennaaniin yeroon ammaa kun nam teeknooloojii yoo hin fayyadamin waan baay'ee sochoosuu hin danda'u, waan baay'ee illee galmaan gahuu hin danda'u. Teeknooloojii kanarratti xiyyeeffatanii waan hojjetaniif filannooleen karaa teeknooloojiitiin haa ta'u jedhamee yaada kaafameen bara kana filannoo bara dabree kana yoo sirriitti ka hordofne taate galmeen guutuun iddoo hedduu irratti karaa masjida 40,000 wahii irratti galmeen gaggeeffamee jira jechuudha. Galmeen bootaan galmeedha masjida ta'uu wajjin wal qabatee iddoo kanneen irratti galmeen siistamaan gaggeeffamee jira. Kaardiin fakkeenyaaf baasii guddatu jira yeroo waan kana hojjetan nama galmaa'ee kaardii ittiin filatan kennuu qabna turre. Kaardii kana waan ripilees godhu waan kaardii kana bakka bu'u teekistii moobaayilaa irratti namaa ergaa turre kaardiin isaa lakkoofsa kaardii wajjin jechuudha. Kaardiin hafee jechuudha. Eeyyawaa lakkoofsa kaardii kana qabatee yoo dhufe namni filatuu danda'a kan jedhu wal qabatee jechuudha. Kanaan ala daataa masjidootaa daataa filattoota musliimotaa jechuu kiyya. Achirraan ammoo sadarkaan namoota filataman. Namoota aan irratti filataman, namoota zoon irratti filataman, namoota naannoo irratti filataman hanga gubbaa kana dhufutti siistamaan maneej godhamee ilaalamee jira jechuudha. Seentarii kana taa'amee filannoo akkatti godhamaa jiru beekuun danda'amee jira. Haala galmee beekuun danda'ameera. Kanarra dhaabatanii ammoo murtii adda addaa kennuu ni danda'ama jechuudha. Daataa wanni faayidaan isaa inni guddaan murtii adda addaa kennuu danda'uudha jechuudha. Murtii yeroodha. Baay'ee gaariidha Feesal. Teeknooloojii yookaan immoo hajjii fi tajaajila kana keessaa baanee immoo gama dhuunfaa keetiitti yoo as baane Feesal nama teeknooloojii irra jiru, nama teeknooloojii irra hojjetaa jiru, dhaabbata dhuunfaa isaas qabaa dhaabbata teeknooloojii irratti hojjetu. Yeroo hajjii deemu, namni tokko yeroo hajjii deemu dhuunfaa isaatiitti mudannoo qaba. Namni nama hujjaajaa san kaddamu yookaan immoo nama hujjaajaa san tajaajilu ammoo mudannoo namoota kanneen hunda mudatan meebii quba qabaata beektaa. Nama 5,000 fi wahii kana keessaa namni waan addaa wahii mudateen dhabamu yoo dhuunfaa keetiitti mudannoo addaa wahii qabaattee hujjaajota keessatti waggaa yoo bara kanallee jiraatiin kan waggoota turanii jechuudha. Meebii ammoo yoo nama mudannoo nama biraallee si biratti waan ajaa'ibaa wahii mudate namni kun baadiyyaarraa fa'aa dhufee mudannoo adda addaa mudata. Qabaan akkas akkasiin hin jiraa hujjaajota keessatti. Mudannoo hin dhabamu. Hajji irratti
mudannoon hin dhabamu. Mudannoo wanni osoo hin ta'in bara kana fakkeenyaaf yaa teekinooloojii illee waan haasaa jirruuf waan sajjii wal qabatu wahiin na mudatee ture. Kara warra Dirree Dhawaatii dhufanii erga qubatanii booda umraa jalqabaa godhan. Yeroo jalqabaatiif Makka dhufanii umraa godhanii haadha warraatiif abbaa warraa adda badde. Yeroo kara hoteelaa dhufan siistamaan laallee bakka akkanaa jiranii maqaa isiittiin indi akkamiin beeytanii jedhe jalqaba irratti. Guruuppii faamilii ta'anii hojii waan galmaaniif ni beeyna. Akkamiin beeytan maqaa isii jedhe. Hayi waliin galmooytanii hin beeynaa maal jennaaniin eessa jirtire jedhe ilaalla jennee dhaynee gurfa wanni hoteela isiitti lakkoofsa isiin galtullee hin beeynaa dhaynee itti agarsiifne. Akkamitti beeytan jedhee nu gadhiisuu didee akkamitti beeytan jedhee jechuudha. Kuni mudannoo wanni yaa'u teekinooloojii wajjin wal qabatu jedhee yaada. Akkamitti bakka isiin jirtu beeytanii kaanuun beeyni. Fuula isaa irraa mul'atu santu nama ajaa'ibsiisa ture. Jaartii tiyyata bakka isiin jirtu anuun beeyni isin akkamitti beeyni. Mudannoo adda addaatu jira. Sooshaal miidiyaa makaan irratti dhagahee anis namichatu umraa itiin umraan immoo hajjii deemeeti. Eessaa dhufte jedheen arabticha gaafata beeki. Anta min habashii jedheen. Ati habashaadhaa dhufte yaa warra Itoophiyaa habasham jedhanii warri araba. Anta min habashii jennaan ana aboodee mani habashii miti jedheen. Ati habashii waan jedhuun si habeeta. Aboodee mani habashii miti jedheen. Mudannoo akkasii wayiitu jira gama loqodaatiin illee gama afaaniitiin jechuudha. Mudannoon hedduun hin dhabamu. Hojjaajonni bara kanaa mee maaltu hin mudate mana keessa bakka jirtanitti maatii keessanitti hima gara teekinooloojii tas deebina. Dhaloonni ammaa kun dhaloota teekinooloojiiti. Dhaloota AI'ti. Nama teekinooloojii irratti dalagu ta'uu kee waliin ammoo infoormeeshinoota adda addaa qorannoowwan adda addaa ni geggeessita. Itti fayyadamni teekinooloojii yeroo ammaa kana beekamaadha. Dhaloonni dhaloota teekinooloojiiti. Barbaachisummaan isaa maal fakkaata? Itti fayyadamni isaa hoo akka biyya keenyaatitti maal fakkaata kanarratti mee yaada kee? Okay, jalqaba seektarri teekinooloojii ka jedhu yaa'u nama maraaf ifa godhuudhaaf yeroo ammaa kanatti seektarri teekinooloojii iddoon inni hin seenne hin jiru. Gabaabumatti jechuudha. Wayita gabaabsinee jennu. Jireenya ilma namaa waan barbaachisu. Fakkeenyaaf qonnallee qonni waan teekinooloojii waliin qabatu fakkaachuu dhabuu danda'a. Qonna irraa eegallee fayyaa ittisa biyyaa biiroo kamiyyuu nigdiillee haa ta'u tajaajila kam keessattuu iddoon teekinooloojiin itti hojiirra oolle hin jiraatu. Namni teekinooloojii hojiirra hin oolchine immoo guddina fiduu hin danda'u. Akka biyyaatti illee akka dhuunfaatti illee jechuudha. Kanaaf teekinooloojiin jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti infoormeeshina wal jijjiiruuf haa ta'u biizinasoota liid gochuuf haa ta'u hoogganuuf haa ta'u uuma adda addaatiif iyyuu teekinooloojiin dirqama ta'ee argama jechuudha yeroo ammaa kanatti. Haala biyya keenya keessatti itti fayyadamni maal fakkaata ka jedhu yoo kalaallu taate nu akka biyyaatti teekinooloojiidhaan dura jirra jechuu hin dandeenyu. Duuballee eegallu garuu amma akka biyyaatti illee istiraateejiin mootummaan baafatee socho'aa jiru poolisiidhaan istiriiktilii kan inni ittiin deemaa jiru akka biyyi kara teekinooloojiitti galtu waan deeggaru jechuudha. Yeroo gabaabaa kanaas waggoottan 8 kanaas jechuudha. Mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu teekinooloojii irratti jijjiirama 1, 2, 3 jedhanii kaasuu danda'an baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf waggaa 8 dura Nigdi Baankii irraa yookaan moobaayil appilikeeshiniin achi asitti asirratti hojiirra ka oole teeleebirriin dhaabbata waggaa hedduu fayyadame fakkaata. Faayidaan kun amma akka wannitti yoo ilaalle biyyoota adda addaa numa jira. Waggootii hedduu dura jira biyyoota ollaa keenyaa Keeniyaa irraa yoo eegalee jechuudha. Garuu mootummaan poolisii godhee irratti hojjechuudhaan wantoonni kunniin akka qabatamaatti akka biyyaatti jechuudha hojiirra ooluudhaaf yaalamaa jira. Kanaan ala biiroodhaan keessatti tajaajila hawaasaa dabaluudhaaf. Kanarraa ka'e ammoo akka biizinasii dhuunfaallee kara teekinooloojiitti seenu dhiibbaa godhuudhaan hanga tokko teekinooloojiitti fayyadamuudhaaf yaalamaa jira. Garuu hanqinni hedduu jira ammallee taananiin keessaa huyyuu seektara dhuunfaa irratti. Seektara dhuunfaa irratti namni hubannoo teekinooloojiin fayyadamuu faayidaa isaa adda baasee beekuu dhabuu danda'a.
yookaan ammoo anaalisisii hin taane sammuu isaa keessa kaa'uu danda'a. Fakkeenyaaf hojii keenya mootummaa beekaa waan akkasii fa'aa wal qabatee jechuudha. Kan inni wal qabatee ta'uu danda'a itti fayyadamni baay'een jiru. Teknooloojii gaafa jennu feesbuukaa fi tiiktooka bichaan ta'u waan san ta'eef jechuudha. Kanaan ala waan jirullee waan baay'eetu kan hafu jira. Jireenya keenya guyyaa guyyaa siistemaatik karaa ta'een teknooloojiidhaan fayyadamnee fakkeenyaaf akkamitti biizinasa keenya karaa teknooloojiitiin guddisuu dandeenya. Akkamitti karaa teknooloojiitiin nama biraan ga'uu dandeenya biizinasa dalagannee. Akkamitti beekumsa keenya karaa teknooloojiitiin namaa sheer gochuu dandeenya. Wantoota adda addaa kaasuu dandeenya. Kanaaf itti fayyadamni parsantii xiqqaarra jira ammallee. Tattaaffiin gama adda addaatiin jiraatullee itti fayyadamni parsantii xiqqaarra jira jechuu dandeenya. Gosoota teknooloojii keessattuu yeroo ammaa kana AI'n akka malee addunyaa dhuunfatee jira. Hanga nama sodaachisuu gahu takka gara inni deemaa jiru jechuudha. Mee AI'n abdii qabamoo sodaa qaba si biratti akka ilaalcha keetiitti. Nama teknooloojii irra jiru ta'uu kee waliin AI'n sodaa fidaa jira moo abdii fidaa jira si biratti? Okay, lachuuf keessaa qaba. Sodaas qaba, abdiis qaba. AI'n kun anaalististoonni teknooloojii waggaa hedduu dura akka dhufu ni beekan. Qorannoo waggaa hedduu ture waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf qorannoo waggaa 10 akkana dura old wanni yoo dubbifne ni jira. AI'n yoo dhufe maal ta'uu danda'a? Isaan maal jedhanii beekumsaa fi itiksiin namaa jechuun keenya yaa'u amalli namaa kun itiksiin kun teknooloojii duubatti kaafu yoo ta'e teknooloojiin irra garagalee biyya balleessuu danda'a. Jenereeshinii namaa kana balleessuu danda'a dhala namaa kana jechuudha. Kana jechuun oolmaa ati ittiin oliin itti namni AI'dhaan viidiyoo kee waan hin taaneen walitti qabsiisee si baasuu danda'a jechuudha. Akkuma amma godhamaa jiru. Godhamaa jiru kana jechuudha. Yeroo ati wanni dhugaa fi kijibaa itti hin baafannellee jiraachuu danda'a. Kuni mana keessi seenuu danda'a. Iddoo hojii keessi seenuu danda'a. Mootummaa hojii walitti buusuu danda'a. Kanaafuu waa baay'ee of keessaa qaba. Yoo sammuun namaa kuni hojimaata teknooloojii kana dursuu hin dandahin sammuun namaa yoo jennu beekumsi namaa itiksiin inni qabu norm and value inni qabu jechuudha. Yoo inni kan dursiin ka ta'u taate AI'n jireenya dhala namaa keessatti waa balleessuu danda'a jedhanii waa waggaa 10 wahii dura anaalististoonni dalayde. Yeroo ammaa kana argaa jirra miidiyaa irratti namoota haala adda addaatiin oduu ololaatiin kijibaatiin nama inni wajjin hin ta'in wajjin karaa adda addaatti liida nama gochuu danda'a. Namoota hedduu wal hojjetu jiru sooshaal miidiyaa kana irratti keessattuu namoonni AI viidiyoon tokko AI'dhaan suuraan tokko AI'dhaan dalagamee hubatanii beekuu hin dandeenye dhugaa se'aniitiin yeroon isaan itti waan hin taane keessa seenanii ni mul'ata sooshaal miidiyaa kana irratti. Gara kanaan xiqqoo hubannoo namni hubannoo isaa waan hin qabnee fi xiqqoo waan sodaa uumee jiru natti fakkaata. Karaa kanneenii fi iddoon biraallee jira iddoon akka riskiitti nu ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf namoonni amma rikruutmentii dalagan humna namaa qaxaruu waliin dalagan jechuudha. Karaan beekamaan ittiin humna namaa qaxaran keessaa tokko CV barreeffadhu ergi yookaan ammoo cover leetarii barreesse waan akkasii jira miti. Dur namni taa'ee sammuu isaa keessaa baasee waama danda'u san bichaa barreessa. Amma sakandii muraasa keessatti AI'tti kennee sitti erga. Kamtu nama hojjetu kamtu nama hojjenne adda baasuu dandeettu jechuudha. Namni itti gaafatamummaan itti dhagahamu yoo ta'e at least waan san taa'ee adda baasee laalee kamtu sirriidhaa kamtu sirrii miti jedhee ka keessa hafuu qabu hambisee ka itti fayyadamuu qabu itti fayyadamee si erguu danda'a. Namni gariin ammoo akkasumatti ka fuudhee ergu jira. Kun ammoo biyyarratti dhiibbaa qabaata. Maaliif jennaan humna nama adda baasuu hin dandeettu nama dhugaan waa hojjetuu fi hin hojjenne adda baasuu hin dandeettu nama dhugaa fi soba gabaabumatti adda baasuu hin dandeettu jechuudha. Kunniin ammoo seektaroota baay'ee irratti dhiibbaa fidaa jira. Sa'aatii ammaa kana akka biyya keenyaa bichatti osoo hin ta'in akka addunyaatti dhiibbaa guddaa fidaa jira jechuudha. Karaa kanniiniin riskii qaba jennee ilaaluu dandeenya. Miidhaa adda addaa qaba jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Zamanni zamana teeknooloojiiti, zamana AI'ti. Wanni hundi isaa akkuma teetti fayyaadhaan tajaajilli geejjibaa bilbilli harka keenyarra jira. Wanni hundi isaa teeknooloojiidha. Amma sagantaa torbaan siimboo keenya torbaan taree irratti sagantaa oolmaa irratti daawwattoonni keenya yoo yaadattan ta'e hospitaala Oosiis Daawwii Gooneen hospitaala Oosiis kan magaalaa Finfinnee keessatti argamu turtii ofii kiyyaa waliin godhe maashinoonni achi keessa jiran AI'dhaan dalagu. Maashinoonni gurguddaan hospitaala san keessatti argaman
AIdhaan dalagu jechuun teeknooloojiin sadarkaan yaalli namaa qaamni namaa AIdhaan itti yaalamu bira gennee jira jechuudha. Kanaafuu itti fayyadamni teeknooloojii barachuun fedhii yookaan ammoo wanti osoo hin taane dirqama. Dhaloota ammaa kanaan walii galuuf addunyaa amma jirtu walii galuudhaaf dirqama. Sagantaan keessummaa keenya gara dhumaatti deemutti jira. Wanni teeknooloojii ammoo sila waan haasa'amee dhumatu miti waan yeroo kanatti akka gorsaatti illee waan sila poontiidhaan kaafamuu qabu hunda sila kaafnu sagantaan keenya yeroon keenya ammoo gabaabaadha. Inshaallah sagantaa biraatiin walitti deebina. Namoonni gama teeknooloojiitiin gorsa ta'e tajaajila ta'e wantoota adda addaatiif si barbaadan dhaabbata dhuunfaa keetis qabdaa dhaabbata teeknooloojii irratti hojjetu. Dhaabbata Parfooneet jedhamu jechuudha. Teeknooloojii irratti hojjeta. Namoonni gama teeknooloojiitiin gorsa argachuu barbaadan yookaan immoo tajaajila argachuu barbaadan akkamitti argachuu danda'u? Dhaabbanni keenya teeknooloojii irratti hojjeta akkuma ati jettee Parfooneet PLC jedhama. Hojiin keenya guddaan namoota sooftiweera barbaadaniif karaa teeknooloojiitiin jireenya isaanii salphisuudha. Hojiin keenya guddaan jechuudha. Namoota fayyaarra jiran akkamitti haala salphaadhaan hojii isaanii hojjetuu danda'an ka jedhu namoota biizinasii adda addaa irra jiran piroodakshinii adda addaa irra jiran warra faabrikaa qaban namoota suuqota hedduu qaban namoota biizinasii adda addaa sochoosaniif soolushinii dhiyeessina jechuudha. Soolushinii dhiyeessina kun ammoo teessoo qabna. Teessoon keenya Boolee naannoo Dambal Addabaabaayii jedhamee beekamu san Oloompiyaa naannoo san jirra. Inshaallah namoonni gama sooshaal miidiyaatiin illee argachuu barbaadan Feesal Maammaa jettan argattanii inshaallah sagantaan simboo keenya guyyaa har'aa sagantaan keessummaa immoo sila waan sila bal'isnee haasa'uu qabnu xiqqeessinee haasofne sababa sa'aatii irraa kan ka'e inshaallah yaada dhumaa dhaamsa dhumaa yoo qabaatte immoo carraa sii kenne sagantaa kennan xumuranna. Hayyee dhaamsi kiyyeena dhumaa dhuma kanarratti wanni kaafte sensitiivii waan ta'eef yeroo ammaa kanatti teeknooloojiidhaan ala namni ta'e duubatti hafa yeroo muraasa booda jechuudha. Kana maaliif jedhaa? Namni yeroo ammaa kana suuqii uffataa banatee taa'u tokko gara fuulduraatti teeknooloojiin e-commerce irratti deebi'a. Kana jechuun mana teettee ajajjee manatti si dhufa jechuudha. Namni suuqii amaan nama wanni jedhu jiru. Kanaaf teeknooloojii ammumarraa namni martuu hordofatee capable of godhee of barsiisee karaa adda addaatiin karaa teeknooloojii dhufuun dirqama. Teeknooloojii jireenya keenya keessatti karaa inni faayidaa nu qabu qofaan yoo fayyadamne ammoo baay'ee gaarii ka ta'udha jechuudha. Kanaafuu zamana waliin deemuudhaaf jaarraa amma keessa jiru kana waliin deemuuf dhaloota kana walii galuuf dhaloota kana waliin deemuudhaaf teeknooloojiin waan akkaan barbaachisaati. Inshaallah sagantaan simboo sagantaan keessummaa keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaawwan simboo hafan waliin turtii gaariitiin jecha obbo Feesal ammoo waan waamicha keenya awwaattee yeroo kee irraa aarsaa gootee asitti nu argamteef hedduu galatoomii ulfaadhu maqaa kiyyaa fi maqaa daawwattoota keenya sagantaa simbootiin ulfaadhu sin jenna. Isinillee hojii guddaa dalagaa jirtanii anallee waan na bira jiru narraa fuudhuudhaaf asitti naaf firuu keessaniif galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Hojii bareedaa jirtanii jabaadha. Jazakallahu khairan. Sagantaawwan simboo keenya hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.